Jilli ECOWAS kibxata darbe Ogaaduuguu yeroo ga'u mormitoonni buufata xayyaaraatiin cina daandii irratti hiriiranii turan. Dhaadannoolee farra Faransaayii fi farra ECOWAS dhageessisaa Burkiinaa Faasoon ofii ishee nageenyatti deebi'uuf yeroonsaa ammaa jedhan. Burkiinaa Faasoon gareelee hidhattootaa kan Islaamummaa fi Alqaayidaa waliin hidhata qabaniin gara waggootii 7 walitti bu'iinsa keessatti qabamtee ka jirtu yoo ta'u, ji'oota darban 8 keessatti fonqolcha mootummaa sadhuma 7 darbee dabalatee yeroo lammataaf mudatee jira. ECOWAS hoogganaa juuntaa yookaan humna waraanaa haaraa kaapteen Ibraahim Traoree waliin hariiroo uumuu fi biyyattii gara deemokiraasiitti akka deebituuf yeroo ce'umsaa waggaa 2 kan humni waraanaa duraanii saganteeffatee ture cimsaa jedhee eegama. Paul Meelii dhaabbata United Kingdom keessatti maadheeffatee fi Chatham House jedhamu keessatti xiinxalaadha. Jilli kun maal galmaan ga'uu akka danda'u abdii jiru gaafatamanii akkas jedhan. Equally, they may want to gently explore what the attitude of the new leadership is towards military cooperation. Ilaalcha hooggansa haaraa biyyoota ECOWAS keessumaa Nijeer waliin tumsa waraanaa qabu suuta jedhanii qorachuu barbaaduu danda'u. Kunis sirni Paul Henry Damibaa addatti tumsa waraanaa cimaaf walitti dhiyeenya ijaaree ture waan ta'eef. Kana malees sirni haaraan kun tumsa waraanaa humnoota Faransaay waliin qabu eeguuf dhiisuu irrattis yaada xiqqoo argachuudhaaf abdii qabaachuu danda'u. Burkiinaa Faasoon waldhabdee saahil gama dhiyaa keessatti akka iddoo tarsimoo qabeettitti kan ilaalamtu yoo ta'u, kunis shororkeessummaan duraanuu daangaa ishee gama kibbaarraa gara biyyoota qarqara galaanaa Afrikaa dhihaatti babal'atee jira. ECOWAS dhimma nageenyaa irratti milkaa'ina Burkiinaa Faasoo keessatti argamuuf qooda guddaa qaba. Michael Shukrii dhaabbata gorsa kennu 14 North Strategies jedhamuuf Washington keessatti maadheeffateef xiinxalaadha. Akkas jedhan. Burkina Faso falls, or as it falls, it puts in danger a lot of other countries that surround Burkina Faso. Burkiinaa Faasoon yoo kufte yookaan akkuma kufaa deemtetti biyyoota biroo ishee waliin jiran hedduu balaadhaaf saaxila. Mormii har'aa fi dhuma torban darbee irratti hiriirtonni hedduun alaabaa Raashaa yeroo mirmirsan arguun ka danda'amu yoo ta'u, humni waraanaa aangoorra jiru rakkoo nageenyaa Burkiinaa Faasoo keessaa sirreessuuf kan gargaaran gara michoota idil addunyaa haaraa Raashaatti garagaluuf akka jiru agarsiisee jira. Kana laalchisee Shukriin ennaa dubbatan. This also is bad news because whereas the French have made mistakes, the French. Kunis oduu gaarii miti. Sababaansaa yeroo warri Faransaay dogoggora hojjetan lammiiwwan Faransaay kanneen qulqullummaa yaadan dhugumaan naannoo sana eeguuf nageenya uumuudhaaf yaalaa turan. Warri Raashaa kaayyoo akkasiin qaban. Raashaan naannoo sana tasgabbii dhabsiisuu fi amma danda'ametti quba isaanii ija namoota Faransaayitti dha'uudhaaf akkasumas waan hunda hammeessuudhaaf achi jiru. Loltoonni Raashaa bitaman kanneen Waagner jedhaman biyya Maalii seenanii waan godhan arginee jirra. Burkiina Faasoo ni seenu taanaan siiviloota ajjeesuutu hojii isaanii ta'a. Andrew Levovich dhaabbata Neezerlaanditti argamu Kiliinjendaal jedhamu keessatti qorataadha. Waraanni haaraa kun nageenya Burkiinaa Faasoo fi naannoo sanaaf maal jechuu akka ta'e gaafatamanii akkas jedhu. It's already a quite dire security situation, and so anything that's further disruptive to the armed forces, to the chain of command, to ongoing operations. Duraanuu haalli nageenyaa hamaa waan ta'eef humna hidhate ka tartiiba ajaja jiruun hojii itti fufee jiru wanti daran jeequ kamiyyuu dhiibbaa hamaa qabaata. Sadarkaa tumsa naannoo duraanuu xiqqaa ta'e caalaatti walxaxaaf rakkisaa taasisuuf deema. Burkiinaa Faasoo keessatti sababaa walitti bu'iinsa kanaan namoonni kuma hedduun ka du'an yoo ta'u, namoonni miliyoona 2 hiiqan immoo manaaf